Egaa baay'een keessan maggaarajaa garaagaraa afata garaagaraa majalisa akkasumas firaashii uffata baay'een keessan sinii bunaa meeshaa isaa wajjin na ajajataa jirtanii arafaaf jechuudha maashaallah tabaarakallaa. Egaa hordoftoota kiyyaa maggaarajaawwan haalaan jaaladhe keessaa har'aan tana kan amma sadii immoo akkasitti nu bahee ka'achumaan osoo gara manaa hin fidin fannoo irratti qofa viidiyoo isii godhee ergee fidee jira jechuudha adamama keessa. Egaa namni adamama keessa bakkuma jiru jiraatullee kan ajajatu hedduudha. Maashaallah tabaarakallaa jedhaayi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaataniin jecha har'aan tana viidiyoo tokko badee isin dhufeeti jira. Akkuma argitan kana manaa ba'utti jira jechuudha. Kallattii gara hojii kiyyaatti kunoo akkana jijjiira ba'aa jira. Haga tokko isinii waraaba. Maal fuudhaa deema meeshaa garaagaraa firiijii maashina uffataa akkasumas afata garaagaraa ka ajajetu jira ka ganaa ajajuu hedullee ka ajajame immoo ka bahee kan fe'eetiin fidu ta'a jechuudha. Ammaan tana baajaajii bilbilee haga baajajiin dhuftutti angadii babba'uuf jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gadhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa kunoo naannawa kiyyarraa bahee jira. Egaa akkasii ammaan tana wanna nama fuudhu deemu kun baay'een keessan wanna na ajajataa jirtanidha. Akkasumas firaashii boondidii akkasumas majalisa maggaarajaa namoonni maggaarajaa na ajajjattan maggaarajaan haga 50,000 60,000 sanii olillee ni jira jechuudha. Baay'een keessan waan tokko lamni irra gadhiise gatii jettan jechuudha. Fakkeenyaaf maggaarajaa manni kiyyaa fi manni keessan tokko miti. Maggaarajaan kan murteessu gatiin isaa yookaan kan gatii dhaabbataa miti. Fakkeenyaaf manni xiqqaa guddaa bakka maggaarajaa firiinchidooriin keessan bal'aa ta'uu danda'a, dhiphaa ta'uu danda'a, akkasumas qumatiin isaa gabaabaa ta'uu danda'a, dheeraa ta'uu danda'a. Carqiin immoo meetiraan lakkaa'ama waan ta'eef gatiin dhaabbataa miti jechuudha hordoftoota kiyyaa. Hundumaafuu akkuma argitan kana mee lukaan deemuun illee bareedaadha. An dhugaa dubbachuuf lukaan deemuu hedduu jaaladha. Hedduu jechuudha. Natti tolasi. Kanaaf haga bakka ispaaltiitti baajiin dhuftutti lukaan deemu ofuma kiyyaa asitti na eegi jedhanii kanaafuu lukaan hin deema. Kun akkuma argitan kana baajiin kun dugaras dhaabattee jirti. Kanaafuu achi yoo ga'ee taaksii asta jirtu jechuudha. Baajii tana keessa seenee gara magaalaa kutaa jechuudha hordoftoota kiyya. Warri akkas jettanii na gaafattan meeshaalee mana keessaa majalisa warri jettan baay'een keessan majalisa jettan malee addaan hin baaftanii. Hundumaafuu anama mana maggaarajaa gahee jira ilaalaa maggaarajaawwan kana maggaarajaa kana amma dooqaa fi adiidhaan hojjechifadhee turani. Kuni maashaallah tabaarakallaa kuni kanaaf hojjetamee geeffame jechuudha. Nama tokkoof qaama fannoo jiru kana carqiin isaa maashaallaadha. Inni kunillee jechuudha. Maggaarajaan garaagarummaa hedduu qaba. Tokkoffaa carqii gadi cabsanii hodhanii muka keessa dhoosan sun gatiin isaa xiqqoo lashiidha. Kun immoo wanni amma asirra saqqalame kun hunduu diizaayiniin isaanii tokko jechuudha. Diizaayiniin amma jiru faashinii isa kana ka qunxuxii jedhama kana carqii dachaa nyaata. Carqiin walitti gadi shabashabamu kun jechuudha dachaa dhufa. Fakkeenyaaf meetira 5 yoo ta'e bal'inni mana keessanii meetira 10tu dalagama jechuudha maggaarajichi. Maaliif gubbaraan akkanatti walitti qunxuxi godhanii kamaamila tiyyaa isa kana jechuudha. Waaw maashaallah tabaarakallaa kan qanii duraaf suuraa ergeef isinii erga isinitti mul'isa. Kan hojjechiise garuu isa kana jechuudha. Diqishuma garaagarummaa qaba kan suuraa itti erge dooqama ta'ee diizaayinii amma harkaan qabadhe kan isitti erge geengoo diizaayinii geengootiin ture. Akkasumas kan gubbarraa kunis bakka takka diizaayinii qaba ture jechuudha. Garuu gaafaan fakkeenyaaf akkadhaa kana suuraa kaasee gatillee ittiin haasa'ee galee gaafa sitti himee haa ta'u itti yaaddee haa ta'u isin jettee itti deebi'u uffanni sun hin dhumate jechuudha. Garuu kunillee tokkuma garaagarummaan isaa kan amma hojjechiise kun carqiin gubbarraa lummuxxiidha. Ka gaaf sanaan itti agarsiise garuu gara caafitirra diizaayinii geengoo wayii qaba. Fakkeenyaaf isa kana jechuun fakkeenyaaf agartanii isa kan akkana jira jechuudha. Kan isitti erge sun guyyaa duraa kana diizaayinii isii tan osoo hin ta'in bifa geengootiin irra jirtu tunniin jechuudha. Inni kun ni dhumate bulliin kun kanama biraatii maashaallah adama kana keessa hojjechiisee fi haala bareedaa ta'een kunoo achumatti ergee fi jira jechuudha baajaajiidhaani. Maashaallah tabaarakallaa salphamatti baajaajii lakkoofsa isii kennee fi meeshaa kanatti kenne baajii beeku jechuudha. Buleen kunis kan nama biraa ture. Kun immootu inshaallah viidiyoo wajjin meeshaalee na biraa qabdii meeshaa mana keessaa guutuu bakka takka viidiyoo godhaa fi maashaallah carqiin isaa baay'ee furdaadha. Isa kana umrii ka qabu warri maggaarajaa jettanii egaa haa diizaayiniin ammaa kunniin isa kanneeni garuu maggaarajaawwan kun gizee baay'een argamu kana hojjechiise lamaan kunniinu gizee jechuudha. Carraa irra isin fida lumutti illee barbaadan haala kanaanii hundi isaatu bifa qunxitiin hojjetame jechuudha. Gubbaa isaa agartanii akkasiin agartanii sirriitti isin waraabe
laala qunxixii kanaan hojjetama jechuudha. Amma faashinii isa kana akka muka keessa luusan sun hafee jira. Asitti bilbila ofii waraabaa turee natti hin tolle addaan bal'isee kan harkaan qaqqabee isinitti agarsiisa jedhee natti hin tolle jechuudha. Bilbila nama na waraabuun arganne isa kana maashaallah inni buleen kun ka gara adama kana keessa jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf namoonni maggaarajaa na gaafatan gatii isaa warri gaafatan haga 50,000 60 illee deemuu danda'a. Suni dheerina mana keessaniitii fi qumatii mana keessanitti murteessaa. Inni biraan uffanni illee ni murteessa. Uffanni faashina amma dhufe gadi hin dhaabatu. Sijjamar uffanni bareedni hin turu. Uffata faashinaatii fi uffata tanaan duraatii yoo ta'e gatiin isaallee akkasuma garagara. Garuu maggaarajaan birri hagana jedhanii dhaabbataan namatti himuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif manni nama tokko bal'aadha, kan nama tokko immoo dhiphaadha. Kakaanii qumatiin dheeraa, kakaanii immoo gadi dhiyaata. Kanaafuu gatiin maggaarajaa dhaabbataa miti. Akkasumas uffannillee dhaabbataa waan hin taaneef amma fakkeenyaaf uffata kana gabariin jalaa kun kan lummuxxiitii fi gabariin diizaayinii qabu gatiin isaa tokko miti. Diizaayiniin biqiltuu irra jirtu tanatu akka ho'iitti mana faa godha waan ta'eef sanumaaf gatiin ni dabalti jechuudha. Adii lummuxxiitiif kun tokko miti. Uffanni waan biqiltuuf garaagarummaa qaba. Furdinnaa fi haphinni illee garaagarummaa gatii ni fida. Akkasumas diizaayiniin illee garaagarummaa gatii ni fida. Haala kanaan akka hubattan abdiin qaba jechuudha. Boleetitti illee akka itti tolu abdiin qaba. Qanii meeshaa waraabusan fannisee waan ittiin agarsiifne jedhe asumatti viidiyoo waraabee fi manatti fannisuun natti hin tolu. Egaa itti aansuun firiijii illee ijoollee lamatu qaba ture. Mana firiijii kanallee firiijii lama baasee jira. Firiijii illee akkasuma akkuma fakkeenyaaf silkii teeknoo, silkii saamsangii jedhamee gurguramu suni maqaa firiijiitiin, maqaa oomisha isaatiin, maqaa biraandii isaatiin gatiin garaagara. Akkasumas motorri isaallee kan jajjabina qabu akkasitti filaaltanii filattanii kunoo isa kana baasee nama suupper gilaasii kana maashaallah hedduu bareeda. Firiijiin haalli wandiin isaa tokkummaa bareedummaaf osoo hin taane waan itti qorrisiifatuu fi kanaaf motora isaatii fi guddinaaf xiqqeen isaa ilaaltanii meeshummaa isaa ilaaltanii bitachuudha jechuudha. Wanna biraa bareedummaa fi waan hin taaneef garuu halluu kana filadhee jiraan halluu daalacha kana jechuudha. Qoshashallee hin danda'a waan ta'eef firiijii adiin bitatina. Firiijiin adiin deemee halluu biraa wayii ta'a jechuudha. Gafeetiin osoo qulqullinaan qabdanii akkan isin jaa kunoo haga 100 jira firiijiin baay'ee gurguddaa akka ta'e jechuudha. Kaan amma fuudhe kuni kan nama tokko leetira 270, kan nama tokko 250 garaagarummaa gatii xiqqooti. Garuu gatii antanaan dura biteen a'uuzu billaa ji'a lama foyi keessatti garaagarummaa qarshii 7,000 dabale. Baay'ee takka ulfaata yeroo ammaa kana gatii hadha bitteen boruutti hin deebitu. Meeshaa elektirooniksii keessattuu hedduu dabalaa deema. Maaliif amma meeshaa anaa hojjedhu malee namni hundi firiijii bitachuu dhabuu danda'a. Gaafa torbaan dhaabittee torbaan lamaan dura bittee ka torbaan lamaan duraa san namatti himtee gaafa gabaa dhaqxu nama saalfachiisa dhugaa rabbii wal dabala jechuudha. Akkasii warri meeshaa bitattanuu wanna ija ta'e agartanii waan akka televiziyoonaa, firiija waan mana keessan keessaa mul'atu, arabiyaa majalisii akkasumas hiqaa tokko maashina daabboo jechuun waan bakka aslaa gatii baasu bitadhaa isin jala. Asitti moon ajaa'ibe tokko jechuudha. Maaxaarraa bishaanii tana yookaan dhimbii wanna bishaan nama qulqulleessu tana isimata nama na qaba tureeni. Garuu gara jalaatiin ni zaage waan ta'e hin beeku. Isuma kana jechuudha gaaf sanaan 13,000 moo akkasiin bitee waggaa 3 irraa isa amma qarshii 26 jechuudha. Dina ajaa'ibe baay'ee takka kaa'onni hunduu dabalaatuma deema rabbi ka'ee yaa godhu. Egaa viidiyoon kee kaarraa kana fakkaata. Hordoftoota kee laayik sheer gochuu hin dagatina. Meeshaa guutummoo viidiyoo itti aanu irratti eegadha yoo rabbi jedha jechuudha. Hundi keessan ulfaadhaa galatoomuu warreen daawwattan isin jaaladha isin kabaja halkan gaarii.